Yooyaa ashamaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ilmaan ayyaa tan fagoodhaa dhiyoo jirtan cufti keessan lafuma jirtanii fi bakkuma jirtan kamittuu nageenyi rabbii bal'aa guddaan sun isin haadha qabu. Kun chaanaalii yuutuubii Nasruu Abbaa Hojiiti. Obboleeyyantii akkam jirtan fayyaa keessanii bakkuma jiraattanii viidiyoo dhengada dalageetan dhimma manaaf bittaa riilisteetitti wal qabatu irratti namoonni hedduun karaa keessan dubbisee turtanii asallarra hin jiru, Shaashamanni irra hin jiru, maal Adaamarra jira hoona jechaa turtanii. Gurgurtaan riilisteetii kun hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti kan jiru Finfinnee fi Finfinnee qofa. Kana jala sararaan isinitti hima. Adaamaarraa immoo namoonni mana barbaadan yoo jiraate manneen baankiidhaan wal qabatan hedduun isaanii ni jiranii yoo bitachuudhaaf barbaadan. Yaa sun immoo tuyyuu waan akka salphaatii miti jechuun akkas kaffaltii dursaa 500, 400, 600 maal kaffaluudhaan osoo hin taane fakkeenyaaf mana gurgurtaadhaaf qophaa'e kan miliyoona 5 even baankiidhaan hanga miliyoona 2 isinii amma chaachame yookaan isinii haalli mijeeffame miliyoona 3 yoo qabaatan kaffaluu akka dandeettanitti mana immoo qarshii miliyoona 3 fayyadamu jedhanii yoo jiraate immoo miliyoona 2 ofii keessanii yoo qabaatan miliyoona 1 keessanii akkasumas baankiin akka haala isinii mijeessutti manneen hedduun harka keenyarra ni jiranii ammoo yoo kan barbaadan taate manneen dursitanii kaffaltii san booda immoo kaafe immoo birri isin irratti hafe immoo karaa baankiitiin haalli isinii mijatuu danda'an manneen haga 4-5 takka karaa ni qaba. Namoonni san akkasii manneen akkasii san barbaadan Adaamaarraa jechuu kooti. Haaluma salphaadhaan na dubbisuu ni dandeettanii kana jechuun immoo ammatti maal isin barbaachisa birri gahaa ta'e harkarraa qabaachuu isin barbaachisa jechuudha warroonni Adaamarra jirtan Adaamarra bitachuu barbaadan waan akka isan ni barbaadan namoonni naan jetta yoo jiraate haaluma salphaadhaan fakkeenyaaf amma namni qarshii miliyoona 4.5 qabdan mana bareechifamee ijaaramee xumurame ammoo bitatu namni barbaada yoo jiraattan abbaa kaaree 105ti. Manyita beekan kutaa ciisichaa 3 qabaa, shaaworii 2 qabaa, kichinii 1 ni qabaa. Naannoo isaa Gandahara naannoo Abboo jedhamuttidha. Gatiin isaa miliyoona 4.5 yoo kan barbaadan taate na dubbisuu ni dandeettanii. Akkasumas ammallee kan biraa immoo kan baankiidhaan haalli mijatu mana kan biraa isiniifin eeraa manoota babbareedaadha. Kunillee Adaamaadha. Kondominiyeemidha. Kuni garuu xiqqashoo gatiin isaa isinii qannasaa natti fakkaata. Gatiin isaanii qannasaa jechuun kondominiyeemidha. Baankiidhaan wal isinii qabataa haala mijataa of keessaa qaba. Fakkeenyaaf baalsoos manyitaanu abbaa kutaa ciisichaa 3 qabudha. Kondominiyeemidha. Kaaree meetira 72 irratti kan ijaarame haalaan saffii yookaan bal'aadha. Kan isin barbaachisu kaash miliyoona 2 miliyoonni tokko immoo baankiidhaan haalli isinii mijata. Miliyoonni tokko baankiidhaan isinii mijata jechuun isin miliyoona 2 ni kaffaltan miliyoonni tokko immoo karaa baankiitiin isinii mijata. Birriin miliyoona tokko kan baankiin isinirraa qabu san agriimantii baankicha wajjin gootaniin baankichaaf adada ji'a 3-3tiin kafalaa kan ofirraa fixxan ta'a jechuudha. Waliigalatti birrii miliyoona 3 qofaanii ammarratti kireeffamee jira. Kiraa jira. Kiraan isaatu ji'aan galii birrii 12,000 kireeffame. Kanaaf isin mana kana yoo kan bitattan taate kiraa warra amma irra keessa jiru san ammarraa akkaatanii kiraa isaa isin itti fayyadamuu ni dandeessan. Ammayyuu kiraan isaa qarshii 12,000 kireeffameetiin hin jira. Mana kanallee nu harka ni jira yoo barbaadan. Waliigalatti kaffaltiin isaa miliyoona 3 isin garuu isinirraa kan eegamu qarshii miliyoona 2 qofaa jechuudha. Miliyoona 2 qabaannaan miliyoona 1 karaa baankiitiin haalli isinii mijata. Manni akka kanaatti ni jira jechuudha. Ammallee immoo tokko tuqaa 8 kondominiyeemidha. Kaaree 58 balhola manyitaanoo. Abbaa ciisicha 2ti. Giraawundi irraa inni yaallu. Fooqii gubbaa osoo hin taane gara jalaa jira. Abbaa ciisicha 2ti. Kichiniif shaaworii ni qaba. Kan gahaa ta'e naannoo Gooroo jedhamu irratti kan ijaarame. Finfinnee Adaamaa naannoo Gooroo saayitii Gooroo jedhamu irratti kan ijaarame. Gooroo ni beekni isin gara Gandaara sanarraan kan jiru jechuudha. Akkasii waliigalatti kaffaltiin isaa kaash miliyoona 1.8ti. Baankiidhaan immoo birrii 900 haalli isiniif mijata. Akka kana suurawwan isaanii guutuu isin erguu ni danda'a karaa keessatti yoo na barbaadan dubbisuu ni dandeettanii. Manneen haala kanaan gurguraman hedduun isaanii ni jiranii. Yoo barbaadan dubbisa. Ammallee Gandahaara Adaamaatti kaaree 180 irratti kan ijaarame miliyoona 5 kaashiidhaan miliyoona 2 baankiidhaan kan isiniif mijatu mana akkaan haalaan bareedaa fi bataam itti okee ta'edha. Wallaahi baay'ee mana ajaa'ibsiisaadha. Yoo barbaadan na dubbisa. Ammallee Yemshet Siraa Boota. Iddoo hojii kan gurgurtaaf ta'u Adaamaa keessatti namoonni barbaadan yoo jiraate suuqa jechuudha. Suuqidha. Adaamaa Firankoo naannoo Firankoo jedhamuttidha. Manichi suuqa uffataati. Uffata veelloo fi maal wal qabatu kan inni agarte.
nama santu iyyuu hojii san dhiisuu barbaada. Meeshaalee achi keessa jiran sanii fi qulfii suuqii sanillee qulfiin suuqii sanillee ni gurgurama. Kana jechuun akkaataa qulfii ni beektan isin. Manneen baay'inaan nama keessa dalagaman kunniin kan waldaaleeti. Yuuniyeeniidhaan kan ijaaramanii jechuudha. Yuuniyeeniidhaan gaafa ijaaraman ati manneen san argachuudhaaf qulfii bitatta. Namni keessa jiru yoo keessa barbaade qulfii gurgurata. Qulfii mibbaan nagaraa waan keessatti jira adeemsa hojii keessatti nama san wanni namni barbaadan meeshaalee achi keessa jiran teessoo fi xarapheezaa waan tokko tokkoo fi madardara uffataatii fi beelawwan naannoo achi keessa jiranii wajjin qarshii 190 yoo qabaattan kallattiidhaan qulfii sanillee bitattanii hojii itti eegaluu ni dandeettanii isiniin jedha. Kanallee kallattiin barbaadan namichi qulfii san gurguru lakkoofsa bilbila isaa guutuu hojii fi meeshaalee inni achi keessa qabu guutuu hojii waliin dubbatuu ni dandeettanii wal isin qunnamsiisa. Akka hin daawwattanii isatti aansee ammallee Adaamaa irratti mana tokko argeen ture iyyuu mana baay'ee bareedduudha. Gatiin isiillee mijataadha natti fakkaate akka ilaaletti wallaahi I think bakka manneen akkana kun alaa kulli haal manneen hedduutu harka jira kan barbaadda yoo ta'e kallattiidhaan abbaa manichaa wajjin wal isin qunnamsiisa kallattiimaan abbaa manichaa wajjin wal isin qunnamsiisa ammallee immoo Adaamaa irratti kaaree 105 irratti kan ijaarame fuulii finish ta'ee kan dhumateedha suuraa isaa isinii ergaa harkatti namtichi kan barbaadu kaashii miiliyoona 3.8 baankiidhaan immoo tuyyuu miiliyoona 1.7 haalli isiniif mijata ammatti garuu ji'aan manichi kireeffamee qarshii 17,000 galii galchaa jira ji'aan qarshii 17,000 kireeffamee jira namoonni manni akkana barbaadan illee dubbistanii bakka haaluma kanaan Adaamaa keessa manneen baankiin awwal isinii qabatuu danda'an fakkeenyaaf amma mana tokko ni jira Adaamaa irratti finishingiin isaa hafaa manichi ijaarameera L-shape bareeda ijaaramtee jirti finishingiin ni hafa qorqoorroon dhameera fuukaa xarziin isaa kan wanni hunniin baheera balballi ittiin gallee namni hin jenne garuu wanni hundi xumuramaadha lassanamee jira namtichi harkatti kaash miiliyoona 1.5 barbaada baankiidhaan immoo miiliyoona 1.8 ni barbaada baankiidhaan miiliyoona 1.8 haalli isinii mijata miiliyoona 1.8 baankiin isinirraa shaffanaa isin immoo tuyyuu miiliyoona 1.5 amma ni kaffaltanii walirratti meeqa ta'a jechuun naannoo miiliyoona 3.3 ta'a jechuu akka walii galaatiitti garuu isin ammatti kan kaffaltan miiliyoona 1.5 qofa baankichaaf isin immoo kan ofirraa kaffaltan adada ja'aatiin birrii 14,000 kaffaltan ji'aan birrii 14,000 kaffalaatiniin birrii miiliyoona 1.8 kan ofirraa fixuu ni dandeettan ammatti kaashii kan isin harkatti kaffaluu dandeettan miiliyoona 1.5 qofa miiliyoona 1.5 harkatti ni kaffalta manichi ni fudhatta finishingan kan kee itti fixatta balbalatti galchitaa suuraa isaa kana keessatti isin erga dhuftanii dubbisuu dandeettan waan jiru hundi murattanii kaza bwala birrii baankiin isinii kaffale kana immoo isin ji'a ji'aan birrii Itoophiyaa 14,000 kaffalaatiin ofirraa fixatuu ni dandeettan kunillee waan gaarii dheedeetii yaada namoonni waan akkana kana barbaadan karaa keessatti na dubbisaadha kalas manneen hedduu haala isinii mijeessaa jira Adaamaa irratti wanti kan Finfinneetiin adda godhu yoo jiraate namoota dhuunfatu bitee karaa baankiitiin haala isinii mijeessa jechuun kan lafa ofii bitatee irratti ijaaree waa wayii haala ittiin mijeessaa jechuun kan Finfinneedhaan immoo real estate dhaabbilee gurguddatu ijaaraa plus namni birrii miiliyoona 1.5 amma kaffaluu dandeettu jechuun ati isaan san biratti makiinaa VAT gabbiina siteessanii laslaasaa fi juusii fi maal si gaabbazanii waan jiru si amansiisanii harka akka harka si dhungatu kan si keessummeessan birrii sirratti hafe turtii waggaa 3 waggaa 4 akka ofirraa fixutti waggaa 2 akka ofirraa fixutti haala siif mijeessan so ammaas real estate waan irra jiru maayini kaffaltiin dursaa baay'ee qinnaashidha even aga birrii 480 kaffaltii dursaa 480 kaffaltanii birrii achi booda isin irratti hafu immoo fakkeenyaaf abbaa manyitaa lamaa yoo ta'e haga miiliyoona 4 wayiitiin kan dhumatu miiliyoona 4 kan dhumatu haga miiliyoona 4 foomaa kan dhumatu abbaa manyitaa lamaa kutaa ciisichaa lama kan qabu shaaworii shintibeetti kuushinaa fi bakka bultii sararatanyaa laddumatti kan qabu everything xumurate ifaan yoo bade jenereetara awutomaatikii kan qabu compound san keessatti immoo kaameraan security kaameraan kan guutuun gaxxamame alatti jechuudha xirii alaatitti hattuu filee akka saaxilamne kan guutuu guutate abbaa manyitaa lamaa minimum haga miiliyoona 4 wayiitiin ni bitta kana keessa garuu ati dursitee kan kaffaltu yoo ati guddate 500,000 600,000 700 kun carraa guddaadha kan Finfinnee fi bakka biraa jiru garaagarummaan isa kana jechuudha namoonni immoo asallaa jira Shaashamannee jira naan jettee asallaa Shaashamannee irratti hanga salaatitti real estate hin jiru tariitii namoonni ofii isaaniitti mana ijaaranii gurguranis Shaashamannee kana irratti kan argee asallaa irra kan argee kallattiidhaan maal inni birrii ofii barbaadan birrii ofii san barbaadan baankiidhaan haala namaa mijeessuun baay'ee hin baratamne
kun akka kana isiniin jechuun barbaada. Odeeffannoo dhimma manaatiin wal qabatu namoonni birrii gahaa harkarraa hin qabaa garuu akkamitti mana bitachuu danda'a jettan Adaamaarraa mana bitachuu barbaada. Birrii gahaa harkarraa ni qabaa hanga miliyoona 2 miliyoona 3 hin qaban namoonni jettan birrii walakka ama kaffaltanii kan isinirratti hafe immoo waggaa 2 keessatti jala ji'a ji'aan kafalaa ofirraa fixatu akka dandeettaniif manneen qophaa'anii jiru haala isiniif mijeessaa. Kallattiidhumaan abbaa manichaatiin wajjin wal isin qunnamsiisee suuraa manichaa isinii ergaa. Yoo ofitti amanamummaa qabaatanii kallattiin bitachuudhaaf dhugumatti onnee qabaattan viidiyoo illee isin erguu hin dandeenye jechuudha kan manichaa. Akkas itti aansuudhaan immoo dhimma tokko isinii qabadheen dhufe dhimmi sunillee dhimma hojii yookaan biizinasii kanan duraa sun keessaa dhimma uffata boondaati. Dhimma uffata boondaatiin wal qabachiisee namoonni haga 4-5 tokko karaa keessatti na dubbistanii jirtanii kallattiidhaanis na bilbiltanii na dubbistanii jirtanii hojiin boondaa akkamiin dalagama kan jettanii na gaafattan san isinii deebisuu fi hojiin boondaa akkaataa sadiin dalagama. Tokkoffaa uffata san ni bittaa uffatoota muraasa bitattee yoo barbaachisaa ta'e naannoo keetii irratti jechuun uffata san fiiddee manumatti hin galatte hiriyoota keetiitti warra ollaatiitti maalitti gurgurachuudhaan haaluma salphaadhaan. Inni lammataaf inni ijoon ani isinii dhaamu obboleeyyantii miidiyaan kun waan guddaadha. Miidiyaa jechuun tiiktookii haa ta'u, yuutuubii haa ta'u, feesbuukii haa ta'u, miidiyaa kamuu haa ta'u hin tabalaashe allee yoo jette haga isa xumuraatitti si tabalaashe fasaada si godhuu hin danda'a. Ittiin hojjedheellee nama hin ta'a yoo jette ittiin hojjettee jijjiiramuu hin dandeetta. Kanaaf obboleeyyan tiyya qaaliiwwan biyya ormaa jirtan yoo dandeettan chaanaalii tiiktookii babbareeda seeraan qabadhaa fooloowarsii baay'ifadhaa. Chaanaalii tiiktookillee seeraan banadhaatii fooloowarsii isaa haalaan baay'ifadhaa. Isin fayyada akka gaariitti isin fayyada. Biizinasii guddatu irra jira. Maaliif isiniin jedhee meeshaa bittan kana gaafa biyyatti galtanii geessan ni beeksifattan jechuudha. Ni beeksifatta hayyee nu teessoon keenya magaalaa Shaashamannee bakka kanatti argamna meeshaa akkana harkarraa qabna yoo barbaadan immoo isin dhiyeessuu hin dandeenya. Tiiktookiidhaan gabbaatee dubbatatta. Namni dura achirratti barate sun haaluma salphaan sirraa bitata. Bakka barbaadde guutuu onlaayinimaan gurguratta jechuudha. Even asirraa kaatee bakka barbaaddetti hin gurguratta. Kanaaf wallaahi miidiyaan baay'ee murteessaadha. Yoo dandeessan yuutuubii fi tiiktookii haalaan jabeeffadhaa qabadhaa. Dhaamsa kooti. Dhaamsa kiyyarraa yoo as deebi'u immoo karaan inni lammataa meeshaa bittan kamuu boondaa qofa miti meeshaa kamuu daldalaa ta'uu yoo barbaadan karaan inni lammataa ittiin meeshaa san gurgurachuu dandeettan karaa onlaayiniitiin waa'ee meeshaa sanii qulqullinaan ibsuudhaan ragaa qabatama wajjin waa'ee meeshaa sanii ibsuudhaan gabayaadhaaf dhiyeessuudhaan karaa onlaayiniitiin gurgurachuu ni dandeessan. Inni sadaffaaf inni xumuraa immoo meeshaa uffata boondaa Finfinnee irraa bittan kana kallattiidhumaan suuqa xiqqoo tokko inni karaa yaataa suuqa saniif madardaraa fi baankoon yookaan waan ta'e tokko dispilee isii barbaachisu haalaan guuttataa gatiin salphaadhaan ማስታወቂያ ምናምን ባነር ያላት መጣፈም ወጅን ሱቅ ኢሰን ኬስ ተጥልቹ ወልማገላት ብር ኩሙ ኩዳን አካባቢ ኢሲን ፊጣ አቲ ኡፈተ ቦንዳ ሰናገ ብር ኩሙ ሶደማ ኩሙ ፍርተማት ጨቅ ጎቴ ፊደቱ እንደኔታ ቲሸርቲ ቢሻል ለጋ ፈካቱ በር ከማል ፈካቱ ከኒ 300 ብር 250 ዲብራ ሸንታ ዲበሰዲ ዲባፉሪን ፊዳቲ ዮ አስቲንጌት ተሞ ከዲበሸን ዲበጃ ዲበሰዴት ጉርቱ ከነን ጀቹ ኢሳ ከናከን ሀገ ኩሙ ፍርተማት ዮ ፊድ ሱቅ ኢተንቴ ጥቀውሰን ሲፊን ጉታ birrii kuma kudhanii immoo waan si barbaachisu waan akka madardaraa haa ta'u dispilee yookaan baakoonii kana haa ta'u kanneen sirreeffata maastaawoqiyaa yookaan baanaar alaa wajjin walumaa galatti kaapitaala birrii 50,000 suuqii uffata boondaa tsiditti jedhe kwaalitii ta'e ijaartee manoo kireeffattee guutumatti hojii san eegaluu ni dandeessan isiniin jedha. Kun chaanaalee yuutuubii Nasruu Abbaa Hojiiti inshaallah viidiyoowwan hedduu qopheessee jira. Qopheessuu qofa osoo hin taane kan irraa dubbadhi jira. Kan irraa dubbadhisaniin keessaa waan sirreeffatu qabu waan tokko ragaa qabatamu waliin sassaabataa waan jiruuf isin irraa bade inshaallah hin badina isiniin jaalladhaa obboleewwan tan ayyaa tan abbaa. Amantii feetu qabaadhu sabummaa feete qabaadhu rabbiif jecha isiniin jaalladhaa isiniin kabaja lafuma jirtanii fi bakkuma jirtan kamittuu nageenyi rabbii kan onnee koo irraa madde isin haadha qabuun isiniin jedha. Kun chaanaalee yuutuubii Nasruu Abbaa Hojiiti nagaatti naa oolaa.